الرحمة ويجعل مثواه الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركبوني أكم جرتني فردوتا تداوتو تسانتي أوروشو هندو كيسانو بكم جرتني في أكم جرتني تنجيني كوسنا لك وجتشاس إنا لله وإنا إليه راجعون نمني إسكريني رترجتنو في فيديو سا أرجع جرتن كوني كليسة قلقلا كان جرفوا لربي ديم جتشولا نما كان نمنو لالين جرت إيه يادو تيك توك ربي كمالا يوتيوب ربي كمالا إنستغرام برات سنة برات هدو بكمالا جام تيك توك يتين هردوتا تجركم أخراني كبا gara miliyoona 10 qaba jechuudha. Hordoftoota gara miliyoona 10 qaba hedduu nama beekamaadha. Garuu mootuyyuu beekamas taatee ati beekas ta'ii hiyyeessa dureessa kan jenne ati gurraachaa diimaa kan jenne laafaadha jabaadha kan jenne ganda akiraa kana murraa hunda dandeenyesan kaleessa deemee jira jechuudha. Namni kuni akkatti olaaltan daa'ima fakkaata yookiin nama gabaabinallee qaba haalli isaa harkaan isaa daa'ima fakkaata. Garuu namni kuni nama niitii yookiin haadha warraa sadii qabudha. Haadha warraa sadii qaba ilmallee hin qaba. Ilmallee hin qaba jechuudha. Walumaa galatti gara umriin isaa umrii 37 amma umrii isaati yookiin immoo maatii inni qabu irraa haasa'uudhaaf yookiin qabadheetii miti kan isin dhufe jechuudha. Nama kana yeroo inni lubbuun jiru anis hordofa uumama rabbiin akka inni isa uume kana laalee ofitti amanummaan gadi qabaatee miidiyaa kanarratti dubbatee hubateen jedhu kana hedduun hordofa jechuudha. Haa ta'uuti garuu wanti yoo inni jiru lubbuudhaan jiru hojjetaa ture suni maal akka ta'e kaleessa galgalaan arge. Beekamuun maal akka isa fayyade kaleessa galgalaan arge. Beekamtii qabaatummaan akka fayyadu karaa kamiyyoo beekamtii qabaattee hadhaa addunyaatti boruu akiraalee si fayyadaa kan jedhu irratti kaleessa galgalaan arge. Maalidha jechuun keessan hinaafu namni kun kaleessa galgala lubbuun isaa keessaa baaterraa miidiyaalee isaa hundarra viidiyoodhaan jiru hunda gubaadhaa jiran sabni isaanii jechuudha. Sabni isaanii silaa warroonni beekamoo isaanii jechuudha. Viidiyoolee isaanii isaa kan duraanii kana keessaa gubaadhaan sababbiin isaan viidiyoo kana gubaa jedhaniif maali? Namni kun waa'ee amantii duraa yoo lubbuun jiru hojjetaa ture yookiin waa'ee saba isaa dubbataa ture miti. Akkuma isin argitan kana dalagaatiin hin ture jechuudha. Isaan illee maal jedharre viidiyoon kun yoo taa'eetiin hin jedhe dhalootaatti darbaa. Dhaloonni waa irraa barataa. Kanaafuu viidiyoon kun dhaloonni irraa waa baratu miti waan ta'eef iyyuu miidiyaalee inni qabu hundaa fi viidiyoolee inni tanaan dura hojjetaatiin hin ture hunda isaa gubaadhaa jiran. Silaa namni kun yoo lubbuun jiru waan gaarii hojjete waan saba isaa fayyadu yookiin immoo waan silaa amantii kam keessa yoo jiraatu amantii isaa fayyadu waan dhaloonni irraa waa baratu hojjete miidiyaan kun dictionary yookiin akka daftaraati wanta irra kaawwaan baduu miti abbaan balleesse malee dhalootaatti darbaa jechuudha. Silaa dhaloonni waa irraa barataa isa du'e malee maqaan isaan du'u isa du'e malee seenaan isaan du'u jechuudha. Garuu wanti kun waan gaarii hin taane fakkanatti asirraa balleessan. Yaa obboleessa kiyya obboleettiiti nuti warra lubbuudhaan jiru nama du'e qofa ba'uu osoo hin taane ofiifuu ofii garagallee ofii bu'uu qabna jechuudha. Haala amma yeroo keessa jiru kana keessattuu iyyuu tiiktookii kanarra gassee inni barii kun amantii wal arrabsaa kun gandaa wal arrabsaa kun kutaa wal qoodee wal arrabsaa suuraa sheekaa gaggaragalchanii suuraa qeesii gaggaragalchanii suuraa nama du'eetiin hin jedhee boolla baasanii kasilaa kaleessa goota jedhanii dhaloonni waaraa baratu gandaaf gandaa sanuu Oromoo ta'ee bara asumatti Jimma asumatti Oromoon kutaa kudhu tokko taateetiin hin jette bari abbaan keenya tokko akkuma ilmaanitti abbaan maqaa garagaraa baafatu sanii Oromoon maqaa garagaraa itti baafate jechuudha. Arsii Jimma Wallagga jedhame garagarummaa tokko hin qabnu garuu of wallaaluu keessa dabarree kun Jimmaa yoo arrabse Arsiin immoo Jimma arrabsaa Jimma Arsii arrabsaa hargeen akkas wal arrabsina jechuudha. Wal arrabsuu keessa tarree immoo amma reeffa nama du'eetiin hin jedhee achi keessa baafnee suuraa isaa garagalchine irratti haasofna jechuudha. Kanaafuu irratti of haa ilaallannu. Wanti nuti hadha hojjennu kuni dhaloota boruutitti darba. Wanti nuti hadha keessattuu miidiyaan kuni barii seenaa warra kaleessa yoo dubbisu barbaanne yookiin dictionary wayii yookiin kitaaba bitannee irraa dubbisaa hin jiru. Waan biraatti irraa dhagaa hin jiru. Miidiyaa kanarratti sarchi goonee waan waggaa 15 dura achi keessa baafne seenaa isaanii dhageeffataa jirra jechuudha. Akkasuma nullee warra hadha jiru kana seenaan keenya waggaa 10 miti waggaa 100 taruudhaaf deema jechuudha. Ilmaan keenya asirra dhufan warra hadha TikTok irratti geemiidhaaf jecha wantoota garagaraa dhifaadhaaf jecha keessattuu shamarran qullaa deemtu duubanas garagal jedhama. Qaama keenya qullaa waan kana san jechuu hin dandeenye kanaan deemaa jirru kuni seenaan keenya akka galmaatiin hin jirtu beekaatumaan haa deemnu jechuudha. Akka dhaloonni boruu dhufeetiin waarraa baratu jechuudha. Namni akkanatti namni kun beekamaadha tariiti waan beekamaa ta'eef miidiyaarraa viidiyoon isaa ka'aatiin hin jira. Nuti garuu namni nu beekus hin jiru. Kan hin beekamnes kan waa hin beeknes bilaashuma asirraa wixit jechaatiin hin ka'oollu jechuudha nuti. Beekamus hin dandeenyu hin beekamnus jechuudha.
namni nuuyuu yaadate nuufuyuu yaade viidiyoo gaarii nuti hin qabne kana osoo hadha nuti kadoo nu taate dhufee viidiyoo kenna kana asirraa kaasuu hin jiru jechuudha. Viidiyoon kenna sun akkasumatti dhaloota darbaa ilmoon ta'e baruttiin nu salphatti. Akkuma duwidaa fi garaan walitti gargalee yeroo takkaaf sakandii takkaaf wal bira taa'uu hin dandeenye onneen muuziqaa barattee fi tasirba dhageeffatuu barattee qur'aana rabbii uf keessatti qabattuu hin dandeettu. Yoo onneetee muuziqaan ka guutu ta'e qur'aanni rabbii bakka san waan hin barbaanneef onneetee san keessaa luqqa'ee gabroota rabbiititti ce'a. Yoo onneetee keessa ammoo jaalalli rabbiitii fi ergamaa isaa kan qur'aana isaa dhageeffatuu jiraate shayxaanni onneetee ta qur'aana san keessa taa'u hin danda'u. Muuziqaan si boochisuu hin danda'u. Muuziqaa fi shayxaanni sun sirraa deemee ergamaan rabbiitii fi qur'aanni rabbii fi hadiisni nabii Muhammad jaalalti jara kanaa onnee si seenee onneetee ammoo gaa akka shittoo caala si urgeesse akka abaabooreef roobni irratti roobaa jiruutitti siif bareechisee onneetee tana siif biqilcha. Yaa obboleessa kiyya. Yoo onneen si haa goyduu barbaadde dawaa biraa hin barbaadini galgalaa ganama muuziqaa hima dhageeffadhu. Yaa obboleessa kiyya yoo onneen si haa jiitu jechi rabbii sitti haa mi'aahu haasofni rabbii kun sitti haa urgaahu jaalalli rabbiitii fi ka rasuula rabbii onnetee tana bishaan si haa godhuu yoo barbaadde waan gootu hoo qur'aana rabbii dhageeffadhu. Muuziqaa irraa naaf fagaadhu. Muuziqaan onnee nama tokkoo hin seenu seenee onnee san gurraachessee fokkisee hanga osoo dhiigallee itti bu'anii gorsa kennanii fi gorsi sun onnee gad isa hin seenne isa godhu malee hin hafu. Yaa nama muuziqaan fatanamte mee yeroo tokko qur'aana rabbii sagaleetee bareeddu warra munaafiqootaa fi faasiqoota galgala ganama sirratti sirbaniin onnetee ta goydesan qur'aana rabbiitiin jiisime. Mee suuratul ikhlaasii fi suuratul naasiin ufitti qara'i ufitti tufi yaa rabbii onneetiyya tana jibbaa sirbaa irraa na qulqulleessi. Bakka jaalalli sirbaa na guute kana yaa rabbi jaalala qur'aana keetii naa guuti jedhi Allahan kadhadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kadhaa namni isa kadhate takkaa nama jala didee hin beeku. Rabbiin onneeteen na duuba jaalala qur'aanaa qofa nuu godhe jibbaa akkasuma dadhabbii jibbaa muuziqaa kana rabbiin onneeteen keessatti seef nuu godhe jaalala qur'aanaa bakka nuuf haa buusu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan muuziqaa nu jaalachiisaa fi waan muuziqaan nu geessullee rabbi nu haa jibbisiisu qur'aana ufiitii fi kalaama ufii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bakka nu haa buusu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.